Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayilsaatiin feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mooltan. Guyyaan har'aa qibxata hagayya 10 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 4 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli addi bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaala Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gallakkisanii dheessaa akka jiran gabaafamee ture. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasaa irraa Nigusuu Taammiree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa Tujubeetu dhiyeessa. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni isaa humnooti TPLF kanneen naannolee ollaa jiran weeraruu itti fufaniif Itoophiyaa diiguuf hojjetaa jiran ittiin jedhu irratti tarkaanfii akka fudhatu ajajee jira. Humnoonni ittisaa keenya humnoonni addaa naannoof milishaan ganiinsa biyyaaf hojii badii garee shororkeessaa TPLF akkasumas jiddu seeninsa shiraa kan alaa yeroo dhumaaf akka dhaabsisan ajajeera jechuudhaan mootummaadhaan ibsi ba'ee dubbifamee jira. Akkaataan garee shororkeessaa kanaa hojii shiftummaa akka ta'e hawaasa addunyaaf uummata Tigraayin irra deddeebi'uun beeksisnee jirra akeekkachiisnee jirra jedha ibsi sun. Ibsi guyyaa har'aa kan dhaga'ame mootummaan federaalaa obsikoo dhume jechuudhaan erga labsee guyyaa xiqqoo booda tarkaanfiin gareen itti gaafatamni itti hanqate kana obsa mootummaa federaalaa gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabinsa gam-tokkoo labse qormaata keessa galche jechuudhaan ministeeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe kenneen beeksisee jira. Waraansa jalaa dheessanii Affaar mooraa baqataa Galikoomaa keessa dahatanii kanneen turan namoota nagaa irratti TPLF tarkaanfii fudhate jedhameen kanneen du'an namoota 200 keessa reeffi namoota 50 hanga yoonaa hin argamin jiraachuu mootummaa naannoo Affaaritti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii beeksisee jira. Aanaa Guleenaa, naannolee Keyaaloo, Keloonaa, Geettarraa namoonni qeerraa buqqaan 30,000 keessa dahatanii kan jiran mooraan baqataa guyyaa 6 dura halkan meeshaa gurguddaa TPLF irraa dhukaasame jedhameen namoonni kun du'uun ibsamee jira. Ijoollee dubartoonniif maanguddoonni aleellaa kanaaf saaxilaman jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjirichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen lubbuu dhabanitti dabaluudhaan namoonni miidhaan hamaaf salphaan irra ga'e dubbitti keessatti kanneen wal'aansa fayyaa argataa jiran hedduu ta'ullee ibsaniiru. Ittaanaa Komishinarri mana sirreessaa naannoo Mohammad Ahmed naannoo Yaalootti ka'e kan jedhan walitti bu'iinsi waraanaa garee naannolee Gooleef Awraanaaf Gubaatti babal'atee jira jedhan. Mooraa baqataa Gaalikoomaa keessa kanneen jiran baqattoota 30,000 nyaachisuuf midhaan walitti qabame gubateera baqattoota irraanis dhiibbaa geessisee jira jedhan. Harmooliin ulfaa walitti bu'iinsa sana jalaa dheessaa turan karaatti da'anii jiru jedhan. Haleellaa waraanaaf weerara raawwate kan ittiin jedhan TPLF qabeenyaa saamuu kan dubbatan komishinarichi keessumaa daa'immaniif harmoolii haleellaa sanaaf saaxilamuu mirkaneessanii jiru. Magaalaa guddoo naannoo sanaa Samaraarraa fageenya kiiloomeetira 150 irratti kan argamu mooraan baqataa Gaalikoomaa ammayyuu godinaa balaan keessatti raawwatamaa jiru ta'uu kan ibsan komishinarichi buqqaatota kana gara haala nageenya qabuutti ceesisuuf hojjetamaa jira jedhan. Walitti bu'iinsi sun erga ka'ee jalqabee qubsumni bakka 9tti qophaa'ee kan keessa qubatan ta'uu ragaan hooggana naannoo biraa ba'ee ibsee jira. Dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsan jedhaniin xumura baatee adoolessaarra waraanni mootummaa Gaalikoomaa irratti haleellaa raawwatee akka ture ibsanii kuusaa midhaanni keessa tuulamee ture humnoonni mootummaa gubuu isaanii
dubbataniiru. Kan oduu Aljazeeraan dhiyaate hiikee dhiyeesse maayibaasiin oduu Itoophiyaa immoo gareen TPLF naannoo Affaar keessatti ijoollee 103 dabalatee namoota qe'ee ofiirraa buqqa'anii mooraa sana keessa dahatanii turan ajjeese jechuun kaleessa gabaasee jira. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR mooraa baqattoonni Eertiraa keessa jiran kan naannoo Tigraay Maayi'aayiniif Addi Haruushiin seenuuf karaa argachuu beeksisee jira. Ergaa adoolessa 13 qabee walitti bu'iinsi naannoo sana jiru hojjettoonni UNHCR gamas akka hin seenne ittisee ture. Baqattoota 23,000 kanneen mooraa lamaan keessa jiraniif gargaarsi hatattamaa barbaachisu hagayya 5 qabee raabsamuu jalqabee jira. Haa ta'u malee haala nagaa eegumsaa wal xaxaa ta'een gamas seenuuf haalli jiru murtaa'aadha. Baqattoonnis haala akkaan hamtuu keessa jiru. Tajaajilli bu'uuraa kan akka kunuunsa eegumsa fayyaa, bishaan dhugaatii qulqulluu ammayyuu hin jiru. UNHCR baqattoonni Maayi'aayiniif Addi Haruush keessaa gara keellaa haaraa Alamwaachi kan kiiloomeetira 135 achi fagaatee jirutti akka darban gaafatee jira. UNHCR'if dhaabbati baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa Alamwaachi keessaa hojii jiru xumuraa innaa jiranitti qubsumni hawaasa dabaat keessaa yeroo hatattamaaf qophaa'ee jira. Hawaasi naannoo baqattoota 126 gargaarsa dhiyeessuun deeggaraa jiran. Torbanneen darban keessa gargaarsa namoomaa Tigraayiif akka darbullee haalli isaa fooyya'uun kan ibsame yoo ta'u hojjettoonni UNHCR'if konkolaattonni gargaarsa fe'atan 12 Maqalee seenanii jiru. Erga hagayya 4 qabee UNHCR'if dhaabbati baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa akkasumas jaarmoliin gargaarsaa kan mootummaa hin ta'in baqattoota Eertiraa kanneen mooraa baqataa Shimbelaaf Hitsaats kan naannoo Tigraay kaabaa jalqaba waggaa kanaa manca'an irraa gama Finfinneetti baqataniif waraqaa eenyummaa kan yeroo fi kennuu jalqabanii jiran. Galmeen waggoota 3f tajaajilu kun baqattoonni kun tajaajila gargaarsaaf eegumsaa akka godhamuuf gargaara. UNHCR itti dabaluudhaan qeerraa buqqa'uun haaraan sababaa waraansa naannoo Amaaraaf Affaar keessaa isa yaaddessu ibsee jira. Akka hanga'oonni naannoof waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa tilmaametti uummanni 100,000 naannoo Amaaraa akkasumas kanneen 70,000 ta'an Affaarraa qeerraa buqqa'aniiru. UNHCR baqattoonni itti dabalaa Itoophiyaarraa gara Sudaanitti baqataa jiraachuu ibsee jira. Baqattoonni 275 ol baatii darbe gamas kaseenan yoo ta'u namoonni 900 Qimaantirraa karaa Agalbaat ba'uun gara Sudaanitti baqachuun beekamee jira. UNHCR baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen biyya ofii keessatti Tigraay keessaa qeerraa buqqa'an akkasumas baqattoota Itoophiyaa Sudaan keessa jiran kanneen 120 ta'an gargaaruuf doolaara miliyoona 100 miliyoona 64.5 gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Keessumaa torban darbee jalqabee tamsa'iinsi vaayirasichaa guddachaa akka deemaa jiru ministeerichi himeera. Vaayirasichi akka haaraatti bal'inaan amma tatamsa'aa jiru isa gosa haaraa deeltaa jedhamee waamamu ta'uu fi dhiisuu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka adeemaa jiru ministeera fayyaa Itoophiyaatti daariktera walquunnamtii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa VOA'tti himaniiru. Sahay Daamxoo gabaasa qabdi. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti tatamsa'inni COVID-19 ragaa 7 dura tureen harka 100 keessaa harka 1 ture. 7 asitti garuu harka 100 keessaa 8 ta'eeraa jedha. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti tatamsa'inni vaayirasii kanaa saffisaan dabaluun isaa dambalii tatamsa'ina vaayirasii koronaa inni sadaffaan eegaluusaa agarsiisaa jedhan. Daataan kan agarsiisu keessumaa torban lamaan kana keessatti namoonni dhukkuba COVID-19 qabamaa jiran baay'ee dabalaa jira. Guyyaadhaa guyyaatti haalli itti dabalaa deemaa jiru kan agarsiisu. Kun egaa akka nuti amannutti koronaan akkuma kana duras addunyaa kanarrattis biyya keenyattis ka'aa ture. Yeroo yeroodhaan sagantaa qabatee deemaati kan jiru. First wave, second wave
darbeessinee jirra. Amma immoo kan marsaa sadaffaa jalqabee akka jiru kan agarsiisudha. Kuni marsaadhanii kana duras tamsa'inni isaa iddoo iddootti addunyaa irrattis biyya keenyattis deemaa kan ture. Amma immoo inni marsaa sadaffaa kun torban lama kana keessumaa jalqabee akka jiru kan agarsiisudha. Kun biyya keenya qofaa otoo hin taane biyyoota adda addaattis ragaan jiru kanuma kan agarsiisu. Kan marsaa jalqabaaf marsaa lammataa irratti akkuma kana dura ibsaa turre gosa vaayirasii adda addaa alfaa beetaa kan jedhamu biyya keenya keessatti kan argame. Kan marsaa sadaffaa kun gosa biraati immoo gosa biraa miti. Keessumaa kan amma addunyaa irratti ka'ee jiru gosa vaayirasii deelta jedhamu miti kan jedhu qorannaa gaggeeffamaati kan jiru. Inni yeroo gabaabaa keessatti kan ibsamu ta'a. Wiirtuu tursiisa namoota vaayirasii koronaadhaan qabamanii turanii duwwaa ta'ee ture kan jedhan Dr. Taganeen torban lamaan asitti garuu namoonni baay'inaan gara dhaabbilee fayyaa fi wiirtuu tursiisa namoota vaayirasii koronaatiin qabamaniitti seenaa jiru jechuun ibsani. Of eeggannaan godhamuu qabuu fi qajeelfamoonni seerri COVID-19 irratti ba'an ammas akkuma eegametti kan jiru. Sana hojiirra oolchuu dadhabuun qaama silaa hojiirra oolchuu qabu biraas bal'inaan mul'ata. Hawaasa keenya birattis baay'ee of eeggannaa gochuu dadhabuu amma sadarkaa COVID-19 badeera biyya keenya keessa hin jiru jedhutti gahee jira. Iddoo baay'ee nutis gadi baanes ilaallee jirra. Magaalaa kana keessattis hin mul'ata. Keessumaa kan amma marsaa sadaffaa ka'e kanarratti balaa geessisuu danda'a jenneeti kan sodaa qabnu jechuudha. Maaliif sodaa kana immoo inni guddaan sodaa nutti himu haala amma hawaasa keessa jiru dhaabbilee mootummaa miti mootummaa kanneen tajaajila hawaasaa kennan